Yoyya harka fuune jechaa gaa hojii haaraa kan qabadhee dhufaa jirtu marti keessanuu quba qabdu jedheen yaada gaa hojii kiyya haaraa kana ummata kiyya waggoota 158 mootummoota gabroonfataa ufaa darbaa biyyattii kana bulchaa jiranii niitamaaf qabalamaa fi sirnoota habashaatiin ummata Oromoo qeef qabeenya isaa irratti buqqaafamaati har'a ga'ee sagalee ta'uufan wallee kiyya kana dalage yuutuubii waadaa gootaa irratti jimaata saayitii sagalee irratti na eegaan jedhaagaa. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa uummata Oromoo hundeeffamni isaa waggoota hedduu haala koofsu malee kan inni golee isaa keessatti hidhatee hidhachiisee lolee lolchiisee dugda diinaarraa hiikee hidhachuu jammare waggoota muraasa. Egaa waggoota muraasa kana gidduutti Oromiyaa yookaan handhuura Oromiyaa karra shanan Finfinnee marsee lolee lolchiisee injifannoo gurguddaa galmeessaa jira. Saayitii yookaan yeroo waraanni bilisummaa Oromoo karra shanan Finfinnee marsee lolee lolchiisaa jirutti immoo uummanni Oromoo waraana isaa jabeeffachuu dadhabuutiin waraana isaa cina hiriiree waraana isaa utubatee mootummoota ufaa darbaa waggoota 158 gabroomsee kana ofirraa kaasee mootummaa isaaf ta'u sirna kaleessa addunyaaf gumaache sanaan sirna dimokiraasii sanaan akka buluuf umman Oromoo wallee tattaaffiin goonee egaa haa ta'uyyuu malee akka addunyaatti waraana isaatti kan hiriira nagaa bahuu fi waraana isaa kan balaaleffatu uummata Oromoon argee akka addunyaatti sabni waraana isaa jibbuu fi sabni waraana isaa balaaleffatu uummata Oromoo qofa akka addunyaatti sabni waggoota 158 gabrummaa jala jirullee uummata Oromoo qofaa jechuudha. Maaliif jennaan kun immoo tokkummaa dhabuun qeef qabeenya ofirratti nama qalchiisa. Tokkummaa dhabuun qeef qabeenya ofirratti nama ajjeesisa. Tokkummaa dhabuun dararaa waggoota 158 jalatti nama kuffisa. Tokkummaa dhabuun saba bicuu ta'ee tokkummaa qabu jalatti nama jilbeenfachiisa. Egaa sabni Oromoo lakkoofsaan mineela garuu kan inni gabroomee jiru immoo saboota xiqqaa taateen gabroomeeti. Uummanni Oromoo qeef qabeenya isaa irratti ajjeefamaa jechuudha. Qeef qabeenya isaa irratti qalamaa jechuudha. Qeef qabeenya ofii irratti qalamuun, qeef qabeenya ofii irratti ajjeefamuun, qeef qabeenya ofii irraa kaafamuun, buqqa'uun qeef qabeenya ofii irratti gubachuun tokkummaa dhabinsaa jechuudha. Sabni tokkummaa qabu xiqqaa ta'eetu saba guddaa booji'eeti. Saba guddaa ajjeesaa qalaa sanarra darbee qeef qabeenya isaa irratti gubaati waggoota 158 lakkoofsee jechuudha. Sabni Oromoo lakkoofsaan hedduu tokkummaan qabu jechuudha. Otoo tokkummaa qabaatee waraana isaa har'a golee isaa keessatti hidhatee hidhachiisee lolee lolchiisee karra shanan Finfinnee marsee jiru kan jabeeffateeti mootummoota waggaa 158 isa gabroomsee fi habashoota har'a qeef qabeenya isaa irratti isa qalan kana ofirraa fonqolcha ture jechuudha. Sun immoo tokkummaa dhabinsaa jechuudha. Uummanni Oromoo tokkummaan qabu waraana isaa har'a karra shanan Finfinnee marsee jiru jabeeffachuun isarra jiraata. Tokkummaanii barbaachisaadha jechuudha. Tokkummaanii humnaa jechuudha. Yoo tokkummaa qabaatte humna qabda. Yoo humna qabaatte immoo sabni kamillee biyyi kamillee sitti roorrisuu hin dandeessu jechuudha. Tokkummaa dhabuun waggoota 158 nu cabse ammallee akka nu cabsine isiniin jechuun barbaada. Hojii kiyya haaraa kan yuutuubii waadaa gootaa irratti jimaata saayitii sagalitti qabadhee dhufaan jira. Yuutuubii waadaa gootaa laayik sheer sabiskiraayib godha isiniin hin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa isiniif jecha lubbuu kiyya tokkitti laadhee naa jiraadha.